amma wakan batti fudhanii gara tapha wayiitti darbinaa wantan yeroo baay'ee yaaduudha na gargaartu gaaffin isin gaafadhaa gaaffii afaan Oromooti daayirektii hiikasaa maal jechuu akka ta'e abbaan barbaadde irratti hirmaattu fakkeenyaaf isa amma jechuun isa deelii jireenya keenya jiraan fayyadamnu osoo hin taane daayirektii miiniingiin isaa maal akka ta'e hiikisaa kallattii maal akka ta'e natti himtu jechuudha fakkeenyaaf barcuma yookaan teessuma irratti lafa dha'e jechuun maal jechuudha inni nu fayyadamnuu fi daayirektii miiniingii isaa jechi kun maal jechuu akka inni barbaade barcuma irratti lafa dha'e yookaan teessuma irratti lafa dha'e barcuma yookaan teessuma irratti lafa dha'e kallattiidhaan gaafa inni jechi kun maal jechuudha irrattan lafa dha'e jechuun irrattan boqodhe jechuudha boqodhe amma inni nu fayyadamaa lu dadhabee dhufeeni irratti boqodhe hiiki kallattiin isaa garuu sakam teessumarraan kufe barcuma irratti lafa dha'e teessuma irratti lafa dha'e jechuun teessuma lafatu jira teessuma irratti ni lafa dha'e hiiki kallattii isaa akkas fakkaata hiiki kallattii isaa teessuma irratti amma teessuma irratti teessumarra lafatu jira teessuma lafa jira lafa irratti eenyuun ni laficha dha'uudha Isiti galeera jechuun kallattiin dhiisneetu sadhoosaa fayyadamna maaliif akka ta'e hin beeku hiiki kallattiin isaa garuu teessuma kaa'een teessumarra lafa kaa'ee teessuma irratti lafa dha'e jechuudha barcuma irratti lafa dha'e gaafa jedhu kanuma wal qabatee kufeen oole jechuun amma kufeen oole jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf kufeen oole hiiki beeka sagal achi gaafa daandii min wallaan tureera namoota biraas irratti madda kufeen oole jechuun maal jechuudha jechuun inni nu fayyadamu isa kam hin kufne nan oole hiikaan kallattiin isaa kufeen oole jechuun maal guyyaa guutuu kufeen oole achi oole kufeen achi oole kallattii isaa kan biraa masii biraa qaba kun kan biraa kufeen nan oole immoo hin miidhamne kufeen oole afaan Oromooti nan oole amma ammatu hiika biraa barbaannes hin namnu kun guddina isaati jedhee yaadanii bal'ina isaati jedhee yaada cimina afaan Oromoo keessaa isa tokkodha saduma tokkoon itti ni dabala see baay'ee wanta ofii kootii fayyadamuudha durii jechuudha booddallalee dhiiseera fincaantu qabnaanini gad dhiisee dhufee hin jedha see baay'ee rakkadhee ture dhaqeen gad dhiisee dhufee hin jedha fincaantu qabee dhaqeen gad dhiisee dhufee hin jedha hiiki kallattii isaatii kun garuu gaafa hin ta'e ilaalu sirrii miti maal jechuudha bee fincaantu qabnaan dhaqee gad dhiisee dhufe jechuudha afaan Oromoo barsiisaa mee yaala rikaan Fincaantu qabeen dhaqee gad dhiisee dhufee na gadhiisuun fincaa'u maqaa hiiki miiniingi isaa eeyyee gad dhiisee akkuma inni maasin gadhiisuudha kan si qabee ho'i fakkeenyaaf adamma si qabee sinna gad dhiise akkamitti gaafa haduma san harkaa balleessa maal isinitti fakkaata garuu kun dadhabina afaan Oromooti immoo cimina afaan Oromooti immoo akkamira laattu dadhabina keenya dadhabina tun taane expressionii hiika baay'ee qabaachuu isaa wanti tokko wanta baay'ee bakka buusaati ciminatti fudhannaa jechuudha kanaaf iyyuu ammas kanatti taansinee tapha gabaabaa tokko qabna namoota muraasatu irratti hirmaata namoonni rakkisnu gaaffii muraasatu jira carraa kaasnaa carraa lama fudhannee sana booddee wanta achirraa ajaju sana goonaa jechuudha kanaaf iyyuu asii nama lama achii nama lama kan maduwaan hirmaachisa fedhaan namni hirmaachuu barbaadu yoo jiraates hin danda'a asii lamaa fi asii lama nama furduwaa carraa lama fudhatu namni hirmaachuu barbaadu yoo jiraate atiin taphattaa keessa harka silumaati keessa harka silumaa kan biraa dabalata
dabarsoch. Keessaa lama fudhadhuuti lama immoo isaan alaa dhufu. Anis keessan jiraatu. Lama. Maarree lama fuudhaa. Maali? Lama. Raat lama. Murtee kuttee kaartaa Lakki kun lama madha. Ilaaluu nan danda'a? hin dandeessu. Anis moo? Ayyoo naa gafa. Hin qabaa. Achi akeekaa fi lama An fudhadhaati. keessan jiru. Lakkoofsa fi wanti nama sodaachisu Lama tafe. lama tafe. Eebba taate isheen kun numarratti nama baay'ee deebiseen eebbisa. Eshi lakkoofsa keenyatti waaqu Lamaaf kudhan. lakkoofsa lamaaf kudhan. Lakkoofsa kurna Faransii jalqaba. Ilillee galataa si'a sadii dhageessisii. Ilillee galataa si'a sadii. Ililleen gosa qaba beektan? Kan galataati inni kun. Kan galataati. Dhugaama. Dhimma jireenya galataa nama barbaachisa. Ati masa keessan. Almas akka dhataarra jira. Ilillee galataa si'a sadii dhageessedha. Si'a sadii sagalee guddaadhaani. Tokko. Sadii mana walitti qabee jedhe. Wayicha barbaachisu galata. Ulfaadha kan itti. Waan jedhu qabu ilillee nala. Hin dhabe. Hin dhabe. Ililleen galataa akkas miti. Ilillee galataa akkas miti. Irra deebi'uu yaadu. Lakki ililleen galataa akkas miti. Dhugaama akkamire. Ililleen galataa akkasii. Ililleen galataa akkas miti. Kan galataa fakkaata. Kanaafuu ilillee galataatti agarsiisa. Kan daayyuu fakkaata. Kan daa fakkaata. Mucaan nagatti fakkaata. Kan daa Hojii makoo hojii waliin Deebiftee qabate. tadis. Deebiftee. Deebiseeran? Mucaan dhalateera inni faarsataa raddotee fi deebifteetti. Achitti darba amma lakkoofsa 5. Wanta addunyaa kanarra baay'ee si gammachiisu maanniidha. Ariitiidhaan deebiftaa saamma. Addunyaa kanarraa wanti na gammachiisu karaa Yesuus Kiristoos jaalatamee mucaa Waaqayyoo ta'uu kootti baay'ee na gammachiisa. Yoon barte kana. Amman beeku ammuma naaf galee. Durumaan iyyuu beekaa garuu guyyaadhaa guyyaatti itti guddachaa hin jira. Okay. Kana biraan. Thank you. Micky. Oh. Lakkoofsa meeqa ture? Sitti nima. Sumama si dubbisaa turte tumala. Sadii. Lakkoofsa sadii. Afur. Lamaan afur sadii san. Gaaffii sadaffaatti kan keemaa meeqa ture? 5 ture. Gaaffii arfaffaatti nan deebi'an kee sadaffaatti nan deebi'a. Ganama akka irra raakaatiin maal hojjetta? Ay sadaffaa naa godhe. Siiramu. Sadaffaa waan sitti cimuuf. Tole. Arfaffaadhaan nama. Ganama akka irra raakaatiin maal goota? Deebi'eerra. Yeroo ilaaltu sana maal hojjetta? Deebitee maal ibsatta? Iseedha. Akkan jalqaba ribaa kee maaliin godhaadha? Jalqabantu guddaa ribaa ka'u kooti. Akka kaatiin garuu maal hojjetta? Baay'ee marrafa yeroo rafu. Bakka waaqayyo yeroo hundumaa ganama du'aana kaasanan. Dhuguma. Rafuu dhugaa. Halkanii nama dhugaani malee rafame. Dhugaa baatee dhugaa booda adda addaa. Kana irratti dhugaa baatee namooti biraa yoo qabaattanis. Fagoo iddoo garaagaraa fagoo jiraanna garuu yoo namni ganama isa barbaade anatti bilbila. Halkan deemaa ulee nagee dammaqsan. Inni ganama du'aana kaasa siin jedhu siire. Situ kaasaa. Tole ganama akkan ribaa keeni waan an godhu akkuma namni kiristaanni kamiyyuu godhu daqiiqaa muraasaaf nan kadhadha. Isa booda nan ka'a yeroo dhiyoo asitti immoo muuxannoon fide tokko jira ispoortiin hojjedha. Daqiiqaa lamaaf jechuudha. Achuma siree irra gangalatee jira.
amma dhugaa isaa garuu utuu silkii lafaan fuudhin kadhannaan kadhatta. Utuu bilbilan fuudhin akka irra baadhan maktee utuu bilbila kee fuudhin kadhannaan kadhatta. Bilbila turri baana kaasaa. Isatu kanaafuu. Kanaaf bilbila koo cufuudhaaf kaasitti quun qabaachuu. Gaaffii kee. Tokkoof 8 amma isa tokkoffaa irraati kan nuti intineettu namoota waldaa keessatti yeroo baay'ee komoonii mataanii waldaa kamiin keessa jiru ho'isan sagantaa irratti ho'isan aaktii godhe agarsiisa akka isaaniitti jedhala yeroo lallabaas yeroo faarfannaas yeroo kadhataas jedhu kuni sagalee guddaadhaan fuuldura bu'anii matu ho'isu aaktii godhe akka namni amma fakkeenyaaf namni lallabaa jira akka namni dhaabbatee lallabaa ruuttatti immoo teessee dhaggeeffataa ruutti nama sana aaktii godhe. Taa'ee godha. Wanta namni sun godhudha. Taa'ee godha taanaan taatee teessee. Mareedhaan hin danda'amu. Mareedhaan hin danda'amu qofaa mikeeti. Nama ni ilaalan kaasaan. Si galee namni gaaffiin koo? Naa galee. Nama ho'isu. Amen! Adbarru mau isang keessa. Namatti tola baay'ee. Waaqoo sila isa kamitti gaafadhee? Lakkoofsa lama. Isuma sila haranaa deebi'e. Gaaffii kana fedhumaan naman gaafadhuun qabaa. Barfataa garmaamaan gaafadhaa. Mudannoo kee jedhala asumarraati. Isa carraadhaan miti mudannoo tokko nuuf qoodii. Taasee walii jijjiiruu dandeessu barbaadan mareettanii. Saalaachuu dandeessa mudannoo qaban iddoo ta'eef hin dhabnu. Mudannoo dhabu. Achuma lafa mudannoo itti hojjetu. Dhugaa? Gaaffii cimaan qopheessee ibsa. Dhugaa maali waa'ee mudannoo waa'ee maalii irratti ture? Mudannoo nama bohaarsu. Guyyaa dhalootaaf akka bajattee beektaa? Ani? Seera. Kabajuu fedhee tuma. Amma waggaa isaa bira geenyutti miriindaa mandaa. Kaaseettii meeqa fillee guutuu bira ga'uu dadhabne umurii isaa bira. Dhugaatti yaada yeroo na gaafata gara. Taa'imii siin laaddaa. Waaqoo akkas jedha. Ati taphataa kubbaa miillaa utuu taatee goolii galchitee gammachuu kee akkamitti ibsattaa'edha? Gammachuu. Amma laa jechuun average wantichi waan lama sadii keessaatti. Yookaan jilbaan foqoquu yookaan duddaan foqoquu isa kana keessaa isa kamiin ibsatta. Garuu maaltu nu yaaddessa beektaatti kan gammachuu rakkina hin qabu. Nan galchaa oola. Amala koolatu beekaa. Kubbaa baay'ee danda'a garuu goolii galchuu. Sadaatti. Yoon namaa kennee namni sun galchee akkatti gammadu sitti moo? Anumti galcheera goolii. Akkasuma hin galchituuti. Anama galchu garuu yooma dingatan harkaa bahee galee rifachuun koo naaf garuu nan gaggaragala. Qilleensarra al nan gaggaragala. Tootaali. Achumaan dhaabda kwaasi. Achumaan feeta koo dhabu achumaan illee soorama ba'a. Mudannoo koo asitti nima. Baay'eedhaan mudannoo baay'een qaba garuu yeroo ta'e cheerchii keessatti mudannoo nama mudateen sitti nima. Yuunivarsiitii gallee konfiraansii ture. Konfiraansii kan barattootaaf qophaa'e. Isa booddee tajaajilaan waamamee. Waaqoo mudannoo keessa moo mudannoo isaatii? Wajjin ture. Kan saati kan saati. Kan saati wajjinuma ture isa booda. Laal ergaa dabarsaa tajaajilaan. Yeroo kadhannaa ture ergaa dabarsaa. Namoonni nama maqaadhaan waama. Maqaadhaan waamee ergaatti baay'ee waan nama dhibu immoo ergaan isaanii wal fakkaata. Biyyaa bahuudha bakka. Akkasitti biyya bakkeettiin si argaa biyya bakkeettiin si argaadha. Isa booda gidduutti maqaa koon nagee. Dura namoota baay'eetu waamamina. Namoota baay'eetu deemtu biyya kana. Biyyaa baatu jedhan. Nama baay'eetu darbeef. Maqaa koon nagee
nagaanitti dhaabe sabadeeti. Warana birata ta'anitti. Itti nuwaan biraatti nabbiin. Achi ba'uu fi kaanatti muufee. Garaadha. Ani doolarii dhibba tokko qofanaa erganii. Dhugumadhaan dhugaa. Isa booda naan gammadaniin achi ba'ee. Dafi kottusayyuu dafi. Dafi naan jedhee ariifadhu naan jedhee. Milkeessa naqumaa dafi as bahi naan jedhe. Siyaan naqu harmeen kee alaas waamtii naan jedhe. Seenaansa maasariitu na barbaadee bilbilaan kaasuu fidide. Isa booda naa waamaa ittee wanta jirra irra jirutti matte. Gargaa dabarsaa jiru waamee alaas waamaa jiru harmeen kennaa gadi hin ba'e deebite. hin deebine. Kiristaanummaatti moo waldaatti? Maqaan waamine leeruun. Ergaadhaan Musaan hojii tola chachii maasa baaru magaalaan iddoo ta'ee fi mudannoo akkas nama taphachiisu. Namni itti nufa dabala. Amma sitti hin xinnotti yaadu. Mudannoon akkas nama taphachiisu waaqoo biraa tokko itti nu dabale waaqoo. Isuma isaa wajjin maal? Isuma isaa wajjin tokko ni micky wajjin ilaalame jira. Nama garuu dhugumadhaa? Suma dhugumadha. Dhuguma inni hin deemee waan si dhibani moo firuma waan jedhamu biyya alaatiin qabu. Gammachuu. Isuma akka firaatti waan maddatu. Waan naanna'aa fi achumatti. Waldaamatti deebi'u yeroo dheeraa natti fudhate. Ulfaataadha. Amma gaaffii mallattootti darbina. Baaybilii isin qabata isin ibsuuf. Wanta baaybilii alaa isin qabata. Kanaafiyyuu sagaleen dhageessuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf barreeffama yoo ta'e barreeffamaan hintilaachuun hin danda'amu. Wantuma sana taanee agarsiisuu yaaluu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu tiimii kanarraan jalqabaa. Tiimiin kun nama sadiidha. Asiis nama sadiidha. Isaan irraan jalqabaa micky kottu. Mickiin dhuftaa sekendii 30 qabama. Sekendii 30 gidduutti itti agarsiistee isaan immoo dafanii yaalanii deebisuu qabu jechuudha. Itti agarsiistee deebistee yaaltu taanaan dhuma irratti dubbiitu jira jechuudha. Kanaafiyyuu jalqabuuf jennaa Geengo boolla bishaan diraami. Dallaa horii. Argatte. Ani koo dallaa jedheen waaqoo immoo agarsiise. Ani koo natti agarsiistu jalqabu. Sanyii kee baay'ee jira. akkamitti akkasiin argatte hin beekun. Wanti ta'e jira natti fakkaata. Lakki. Dandeettii maa? Sammuu fayyadame. Okay, baay'ee gaariidha. Sekendii isaaniitti fayyadamanii tokko darbaniiru. Sattaan nutti darbina. Dallaa horii. Ayyaana dhalachuu. Finfinnee. Maal jechuudha? Kanada. Likii narrara moobaayilii. Dabanaa bilbilu jira. Trump. Keeniyaa. Ulfadha. Ulfa. Durba ulfa fuudhuuf jedhe. Taayimin kennumeera. Ani koo mucaa ishee wanti dogolte sana ishee annaan jedhe. Micky deebii taayitii. Okay. Jalqaba dandeessa. Mucaa dhalachuu fedhee si ulfa. Mucaa baattee mucaa namaa guddistee Ulfa. Maariyaam. Asitti meeramu. Ani Yoseefi. Ay, eeka. Yoseefi sitti agarsiise.
Joote garaasi gubata malee namnu. Isinuma ta'e dabama. Maaltu beeka? Danda'amu gaafuma barraa'ee akkas deebisuun hin danda'amu dha seerrisa. Jira keessa. Akkasii Dubbisuu dandeessu. warra dhabeetu badhaafama. Waan goonu. Haa ta'u jedhe Tokko waan goonu hin qabu. Qophii. Kan nama yoo isin argattan. Bateen argattu jirre. aarsaa galata. Aarsaa dhiyeessu. Aada babatoo. Baay'ee ma ibsite. Baay'ee ibsite. Ba'aan amma aarsichuma argamu. Aarsaa galata. Salumaa tokko tafe. Yohaannis Cuuphaa. Sitti mamni? Lakki. Isa dhugaa. Eessa dhageesse? Tokko keessa cuubee baasaa. Achi booddee immoo lafa onaa keessaati sagalee ni iyya. Ani kaaka itti dhufadhe. Itti dhiyeenya macaafarraa macaafaa hojii qabu agarsiisa. Ani dhumarratti isinumaan adaba. Ma argattaniidha. Akkas argachuun hin danda'amu. Seeruma isaa keessatti hin danda'amu takka. Bata bata. Hin jiru wanta akkasii. Amma sinuma arganna. Qalluma jedhanii deemsu. Haa ta'u. Nabanii. Esh qophiidha. Okay. Ibsaa muka. Si fuudhee deeme. Nuuf jedhee dhufe. Warra urjii ilaalanii Yesuusin barbaacha. Dallaa. Hin dallate. Gadi bu'ee. Samiirraa gadi bu'ee. Maalitti ilaalan? Maaloo dhannachi? Maal nama achi mucaa xinnoo xinnoo. Beeteleemii. Waaqarraa Taa'imii keessan dhumeera. Taa'imii keessan dhume. Baay'ee Kiyyoos mukarraa gadi. Nama gabaabaa mukarraati fayyisaa keenya kottu wajjin deemna. maal wangeeluma dubbisinaan hin jettu? Yeroo goote. baay'ee ibsi baay'ee. Baay'een Baay'ee ibsi. ibsi. Akkan itti ibsee anuttu baay'ee na dhibe. Okay. Sattaalutti darbina. Sirriitti ibsi please. Haa ta'u maal macaafuma isaanii lukkisii isaanii dubbanne malee ibseera. Dhaabachuu. Sosocho'u. Ganaa. Jedhimas. Jalqaba gootetta. Jalqaba. Jalqabamu. Okay. Toofi. Elmoo. Aannan. Tisiisa. Aannan. Biyya aannaniif damma yaasu. Damma. Aannaniif damma yaasu. Aannaniif damma. Qabaan sammuu keenya kana eenyu qabee dhaabaa? Jaalatamee.